Asoosama gabaabaa aarsaa jaalalaa kutaa 8ffaa. Biiftuun yeroo mara waa'ee raajii yaaduu malee barnoonni homaa ittiin fakkaatu. Guyyaa tokko gurbaan gaaffii jaalalaa isheef dhiyeessee ture tokko dirqisiisee ishii akka fuudhu karaa suuquu eegale. Burtukaanni erga hiriyaa dhukkubaa erga taatee waggoonni lakkaa'amaniiru. Ejersaan amma Haramayaa Yuunivarsiitiitti barataa injineeringii waggaa 3ffaa. Innis erga gaafa hoteela qilxuu karaatti burtukaana waliin ciisee lammaffaa gara burtukaanaa ilaalee hin beeku. Jireenyi eebicha caalaa itti hadhaa'eera. Burtukaanni har'a waan furmaata naaf ta'a jettee murteeffatte sanyiin hiriyaa ejersaa akka lubbuutti wal jaalatanidha. Dur yeroo ejersaan burtukaana asoofsiisaa ture sanyiin hiriyaa isaa waan ta'eef burtukaana waliin wal barsiisee ture. Sanyiin akka ejersaa amalli isaa gadhee miti. Namaaf yaaduu hubataa namaati. Akkoon isaa waan jalaa boqotaniif ejersa bira boo'ichaaf gara maatii isaa dhufee jira. Burtukaannis gaafa deemu dhufee akka ishee dubbisuuf dhaamsa ergiteefii jirti. Hamma biiftuun naa'umsa ishee duraan qabdu sun jijjiirameera. Burtukaanni ta'uun ishee nama kan amansiisu ijaa fi adda ishee gidduun waan akka godaannisaa qabaachuu ishee abbaa adda baafate malee ulfaatadha. Qaamni ishee hunduu lafee taa'eera. Dhiigni qaama ishee keessaa waan jiru fakkaatu. Rifeensi mataa ishee ciccitee maraatu ishee fakkeessera. Iji ishee cululuq jettee boolla isaa keessa nama ilaalaa. Bukkeen ishee ammoo gurraacha'ee cilee fakkaateera. Waayeen ishee uffata bishaan waan diina ta'e fakkaata. Miilli ishee duraan miila gogorrii fakkaatu sun har'a miila jaartii umuriin 80 fakkaateera. Isheenis dhugaa jiru ofii dhoksitee du'a irra ejersaatti himtee obbaafachuu murtee irra geessee jirti. Jaalatamaa abbaa manaa fi jaalatamaa obboleessa koo ejersaa kumsaa bakka ati jirtu maratti nagaan koo tulluu qaariyee dachee fi tabba qaxxaamuree akkasumas galaana ce'ee si haa ga'u jedha. Eessatti akka wal barreef eessatti akka adda walirraa baane beekus dursa balleessaa malee natti adda ba'uu keef gadda haga kana jedhee tilmaamuu hin dandeenye na mudate. Ejjoo koo jaalala dhugaa maal akka ta'e sitti odeessuu qofa osoo hin taane eenyummaa koo isa dhugaa siif kennee sitti agarsiise. Kun siif qoosaa ta'uu mala. Anaaf garuu godaannisa eeyyen utubaa gaa'ila kootii akkuma manni tokko utubaa malee dhaabachuu hin dandeenye dhalaa tokkoof utubaa gaa'ilaa kan ittiin dhaabbattu qabdi. Innis durbummaa isheeti. Kun hin taane manni dhaabbannaan illee kirkiruu isaa hin oolu. Ejjoo koo utubaa gaa'ila koo si waliin dhaabee osoo hin turin jiksite. Akkan si jaaladhu osoo beektuu adda narraa baate. Bakkee onaa keessatti na dhiistee keessattuu hicciitii anaa fi sin gidduu jiru erga waa hunduu ta'ee darbee baramuun isaa ammas gadda irratti gaddanatti ta'e. Yeroo gabaabaa keessatti waa'ee keenya gadda lamaan ta'ee gadda keessatti hin ba'amne baattuu gaddaan ta'e nan dararame. Maaliif uuman akka gara
dachee kanaana fidin uumaa irratti gungume dararaatu natti wal fure waan hunduu na harkatti wal dhaye abdiin jireenya gara fuulduraa qabu cirracha bishaan seente ta'e ijoo koo ani akka maalii akkan siif ta'u wallaale ati anaaf jaalallee kooti jechuufi natti ulfaate ati obboleessa kooti jechuufi utubaa koo gaa'ilaa kooti si harka wayyoo ani amma waan dubbii wallaaleera sammuun koo boqonnaa dhabeera jiraachuun hiikaa malee sanatti ta'eera sammuun koo yeroo hunda gurra kootti iyyaa oola anis amma murtii irra ga'ee xalayaa kana siif barreesse anii fi ati obboleettiif obboleessa akka taane haadha kiyyarraan odeeffadhe ejersaa kumsaa fi burtukaana kumsaa akka taane amantee fudhachuu yoo dhiiste dhiigni keenya lamaanuu akka himu abdiin qaba ani gama kiyyaan goola beera nagaatti ejersaa kumsaaf burtukaana kumsaa irraa jettee erga barreessitee booda sanyiin gaafa deemu fuudhee deemee ejersaatti akka kennuuf ergite sa'aan sana kaastee eessa akka buute burtukaan dhabamtee jirti ejersaan xalayaa sana argee ofirra gadi taa'ee imimmaan dhangalaasutti ka'e miirri isaa gaafasii abboommachuu dadhabuutti ulee gaabbiin dhaannamuutti jira mataan isaa baay'ee dhukkubuutti ka'e qorichi seenaa madaa kan akkasii fayyisuu danda'u hin argamne amma biiftuun barnoota ishee xumurtee gara goriitti himalaa jirti ati burtukaanaa ayyoo burtee koo abbaa kees dhabeen sis dhabe tokkittii dhala kuruphee gaaddisa koo bonaaf gannaa dandeessuu koo waan maraa burtee koo maaliif nagantee akka dhala dhabaa kophaa na hambistee guyyaatu natti dukkanaa'e gadaamessa kootu madaa'e kichuu kootu karaatti afee marrumaan koo guduunfame bona aduu saafaa danda'ee ganna jiidhaaf qorra isaa danda'ee sabbata mudhii koo hidhadhee siif jedhee akka sariitti lakkaa'amee burtee koo maaliif nagattee ana ayyoo keef maal keessee hiq jettee imimmaan haadhummaa agarsiisuu faarsitee imimmaan maddii ishee sun ture sanarra lolaasti raajiin hojii isaa kophee qulqulleessuu dhiisee yeroo isaan hoteela keessa siree kireessuu erga eegalee ji'oonni lakkaa'amaniiru biqiltuun dhukkubbiin itti cimaa waan dhufeef fakkaata abdiisaan waan godhu wallaalee dhukkubbiin ishee dhukkuba HIV waan ta'eef homaa ni fayyitiin hin yaadamu amma ejji ishee waan dachee ilaaluu dadhabe fakkaateera gaabbiin immoo dhukkuba irra daa'imummaa daraan ishee hubeera jireenya har'a nuti jiraannu jireenya boruu jiraannuuf wabiidha har'a hojii gaarii hojjetta yoo ta'e borii jireenyummi gaarii jiraatta yoo har'a waan boriif sin fayyanne hojjetta ta'e bori jireenyi kee akka gaabbitu beeki kanaaf guyyaa har'aatti seeraan fayyadamuun gamnummaadha biiftuun hamboodhaa kaatee gara lixa oromiyaa imalaa jirti amma biyya kumsaa morodaa leeqaa keessa qaxxaamurtee gimbii geessetti raajiin dararamni argaa jiru inni isa nuffisiiseera abdiin inni fuulduraaf qabu daran itti dukkanaa'eera
keessattuu waa'ee biiftuu yeroo mara gurra isaa irraa iyyaa oola. Garaachi isaa argamee nyaanni inni nyaatu sifaa'uu dideera. Rakkinni mataa isaa irratti wal mareera. Hiikumti jireenyaa gaaffii deebii dhabe itti ta'eera. Ammas inni wallaansoo siree waliin wal qabuutti ka'eera. Injifannoon kan galu garuu hammaaf hin beekamne. Mindaan irraa citeera. Kun immoo haalonuma yaalaa deemee yaalamuufis gufuu itti ta'eera. Haaloon yaadan biiftuu fudhattee hamma aduun tariika ishee dachee irraa waan dhaamsachuuf milikkita itti agarsiisaa jirtu fakkaata. Atoobisiin biiftuun keessa jirtus najjo galuuf waan jarjaraa jiru fakkaata. Hamma hunduu waan dhaabeef waci namootaa akka silaa miti. Raajitti dhukkubbiin waan cime isa kirkirsaa jiru fakkaata. Ergaa midhaan nyaachuu dhiisee guyyoonni muraasni darbaniiru. Ejersaan reebicha sammuu reebbamaa jira. Ergaa xalayaa burtukaanni barreessiteef jireenyi isaa bitaa itti galeera. Gaafas mirgaan galuu isaatti gammadee amma garuu ammuma ture. Amma immoo gaabbiin jalaatti kufee jira. Egaa maal godhu? Osoo baay'ee hin imalin dura haalicha qorachuun gaarii ture. Biiftuunis raajiin koo akkam ta'e laata? Garraamii koo sirra adda hin ba'u osoon jedhuu sirra adda ba'e. Jaaladhee miti dhiibbaa maatii kootiin sirra adda ba'e. Waan hin godhu wallaaleen deeme. Maaloo yoon si argachuu hin dandeenyellee hamaa kee rabbi na dhageessin jettee ofuma ishee konkolaataa keessa ofitti haasofti. Akkuma najjo galteen deemtee hoteela yeroo isaan siree qabatte irbaata ishee nyaattee gara kutaa irreebatti osoo deemaa jirtu sagalee iyya guddaa dhagahame. Hunduu gara sanatti fiigaa. Raajiin qaamni isaa hunduu cabbii ta'eera. Ijji isaas garagaleera. Warra gara iyyaatti fiigaa jiran keessaa biiftuun ishee tokko osoo isheen achi hin ga'in itti fufa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalaa YouTube kan taatan mara keessaniifuu ani nagaa kooti obboleettii keessan jira nagaadha. Egaa asoosama keenya kutaa tokkorraa jalqabee kutaa 8ffaan isa kana fakkaata. Ammallee akkuma itti fufeetti jira hordofaan isiniin jedha. Kanaaf gara dhumaatti dhiyaachaa jiras waan ta'eef dhumni isaa maal ta'a isa jedhuuf walumaan ilaalla. Tole har'a dhaamsa ni qabu. Dhaamsa obboleettii keenya Urjii Entertainment kan jedhu chaanaalii jala cufamee jira. Simboon YouTube jala jechuudha. Chaanaalii kan duraan jechuudha. Inni walaloo fi akkasuma xalayaa jaalalaa dabarsuun beekamti. Inni immoo chaanaalii duraan jala cufamee waan jiruuf chaanaala haaraa immoo Simboon YouTube jettee banattee jirti. Please bira dhaabbachuudhaan subscribe gochuun viidiyoo ishii daawwachuudhaan share like gochuudhaan jabeessaan dhaamsa kooti. Kanaaf obboleettiin keenya kun baay'ee cimtuudha. Erga adda addaa nu dabarsaa turte waan ta'eef kanaaf ammoo chaanaala kana haara banattee jirti. Haaradha waan ta'eef bira dhaabbadhaa warreen dhageenye warri maatii hin taanee fi subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan namoota biraa akka ga'uuf taasisaa isiniin jechuu barbaada. Obboleettii keenya akkasumaatillee jabaadhu abdiin kutatiin ciminni kee ammallee kana caalatti hafuu isin jedha. Kanaaf egaa obboloota koo sinan jaaladha sinan kabaja. Turtii gaarii isiniif haa ta'u bakka jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Bye bye.